ummata keenya wanta kana lafaatti fayyadamaa nasiya minni lakum application isa sirratti argitan kun jechuun messenger keessanii WhatsApp keessanitti dhufee baa waan isin fayyadamtan hundarratti dhufee baa garuu irra caalaa WhatsApp dhaaf messenger keessanitti dhufee gadhaa suuraa isin jawaala keessan qabdan waan isin namaa naasoftan waan isin namaa walitti ergitan waan isin mana keessan keessatti isin naasoftan jechuudha gara biraatti dabarsa jechuudha wanti kun suuraa isin jawaala keessan keessaa qabdan illee siistema keessan jechuudha gara Googleetti dabarsuu danda'a kanarraa kan hafe immoo warri birrii daddabarsitan jechuudha warri hawaala dabarsitan of eeggadhaa wanta kana akkasiin ofirraa balleessisan koomentii jalatti kottaa isinitti himaashii angaruu akkuma dhufeen irratti ba'e kanaan of jilaa dabarsee messenger keessan gara jilaa irratti dhufee ba'a WhatsApp keessan immoo xarafa gara mirgaa akkuma asirratti argitan kanatti dhufee isinii ba'a jechuudha wanni kun dogongora guddaa isinatti fiduu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بني آدم مشكلة قد كيسة جرة إرجاك يا كنا عبد موبايل أبي براد ناجها ربي إنه حسدته أبليكيشن يويتلوفي وفمان سر بو أيتلو وفمان بو أمري أتنبوستو أنا وصاب بيرامو يا خليسا جانا مايون الرباكو وصاب بيرون سينو وصاب بيران أركيجرا سو واي سواني بيكني في قسمة تيسي هرأ وكليسا تيو إن أجي فتشاجرا وايسا أفان أرباتين هدول أجيجرا سرركا يعني اتشتي نما باسو جيراني ابليكيشن نما اجيفتا جيراني نما والبوكيت تي واسوفت لي سيف ولا جرا وانا تي اسوفت دبلتا اموت يو وانت موبايل كان كيكي سجلو كواتساب انا ما يرغوت لي اكوان سي وردو كرا جوجل يرغوت جيراني صوره انا موبايل كان كيكي سجلو لي جون دبلتا امو وان اتبر بعد وقافت دي بي سي افان انجلي فاتي فارباتي إسامو أنقا فديه في كيانا دي بيسي أركيج رأيتشولا آخر الزمان إنه شيطان ولينا سوج الكمنير سو أبدي وانتا كنا قد فقين يوايا أبليكيشني كنا ركو قدا لوك أواتي اللي نتهمي وفرابا اللي سالي دون الرالي بدولي ديلتي تأودي تي سينجنا سو موبايلي نما كوني وابا يكي سجرا إجتي با يك أبتا نمني أكالون فاسات إجتي أبا سو وانتي يعني أكما أرى ربي إنه سترت ربي إنه هسترو ويا كنا ويا أبليكيشني كنا نقرأ وقد فجأة نقرأ ونوفيبسي كومنتي كنا دبيس حاصل كنا مودا هدو هيد أمجرا جيتشو رجعنا بكون قدي بقى يون فيديو لانجال اللي كنا سيجرنا أربو سلكين كو جررتي هيد أمجرا نافدي بيسي أدرا جتي كومنتي كون جيتشو دا يا فيديو يتناسبته وان فيديو يتغرسيفته سورالي وهند أركو دندو جيتشو هيدا تاني جروتانا أسماني application إسين سجله messenger جوال جنا تارجتان كوني أبي بايجي تكبدا كناني ده توان تف كنا فرا تارجتان أم موديلاتي فرا كوراس نيجي بربادا كنا مدرسة مويسان application هدو بيكوان تف أو فيكنو تسيم برباچه سبيل كي يجتني أكرجتان نما فانا أسوتني وان أرجتان نما ترجتني يرو فيديو نما بالبلتن akka feetan yoo kan taatan ta'e wanti hunda isin waraabamutti jira yookiin isin ilaaluu jiru jechuudha warri bilbilli keessan hidhamee jiru jechuudha mucayyoon takka Saawudii jirti afaan shirraniin dhagaye jechuudha afaan oromootiin qaallittii ishee amatti jechuudha ijoollee dhiyeenya biyyarraa dhufanidha afaan oromootiin qaallittii ishee amatti nama argitetti yeroo isheen haasoftu isheen immoo akkamitti akkas naan jetta jetteetu waan isheen afaan oromootiin haasofte sana afaanuma oromootti deeffatteetu ishee dhaggeeffachiifti jechuudha akkasittiin baay'ee ciqaaciqii bilbila harkaa fuudhu yoo isheen nagaa nama gaafatte waan isheen nama barreessitu suuraa isheen kaatu waan isheen dubbatu waan hundi waan bilbila isheetiin godhamu hunda to'atti jechuudha qaallittiin soo kanaaf warroonni viidiyoo namaan haasoftanis waan isin jaarsa keessanitti agarsiiftan jarri isin ijin ilaalaa jiru waan inni isin ijin godhule ni ilaalu jechuudha waan bilbila keessan irratti ta'u hunda ni to'atu waan ta'eef of eeggannoo cimaatu isin barbaachisa jechuudha baay'ee jajjabaadha dubbiin dhugaa dubbachuuf jarri waa hunda isinitti dubbatan malee waa isin gootan hunda ilaaluu danda'u of eeggannoo application kana ofirraa dileetii godhaa isin jechuu barbaada asumaan immoo viidiyoo kana share walii godhaa of eeggannoo godhaa bilbilli kiyya jettanii akka feetan hin ta'in shamarran keenya isin jechuu barbaada. Tole qashtii koomisoo sawa sirraa dhagee hin beeku appiin kun hin hidhuu kan jetteedha rakkoon qabu appiin kun guyyaa 2-3 booddee baduu danda'a ani xiyyeeffannaan kiyya inni guddaan gaaffii namni na gaafate bilbilli koo hidhamee jira waan hundaan harkaa waan bilbila koo keessa jiru to'achuu danda'u jarri kan jedhu gaaffii namni na gaafate hin deebisuu jira inni kun hin hidhaa jedheetiin shakkee ture garuu hin hidhu guyyaa 2-3 booddee ni bada hayyee akkasumatti bira darbaa kalaas
waa'ee inni bilbilli hidhamee jirri waan hunda to'achuu danda'u moo to'achuu hin danda'ani koomentii kanarratti immoo to'achuu danda'u isa kana deebiin koo intislas innaan dubbachuu barbaade waan ta'eef habiibochi akkasitti isiniif haa galu appilikeeshiniin kun hin bada warri bilbilli kiyya hidhamee jira jettanii shakkii qabdan immoo iccitii bilbila keessan keessa jiru ni argu akkasuma yeroo viidiyoo namaa wajjin haasoftan of eeggannoo godhaa isiniin jechuu barbaada keessumaa ijoollee Saawudii dhiyeenya biyyarraa dhuftanii waan namni xalabaarraa baduuf jecha na jalaa baddi ji'aniitu isin eeguuf jecha hidhatu malee ammeenya guddaas miti isiniin jechuu barbaada. Waa'een aappii kanaa kalaas ni bada erga ofiin bu'atee guyyaa 2-3 booddee ni bada. Kunis hinidhaa kan jedhu natti fakkaatee ture. Gaarii namni dubbate caalii dogoggora xiqqoo namni dubbatetu isin dhaga'ama. Sababiin isaanii waan sobu tundurumaa nan soba ta'e atu nan gaafate turte. Akkasi qashtii koo waliigallee jirra kalaas waa'ee appilikeeshiniin kun hinidhu ofiin bu'arratti ofiin bu'a erga ta'e bareeda. Warri hidhame immoo eeggadhaasa jedhuuf dhaamsi kiyya. Baay'ee. Arraa hojii qaalitti dhiisanii deebii masnii deebisaa wala viidiyoo tokko jirti. Yoo shimma naganna baasite dhuftanii na fudhattamu maalidha waansa. Akkamitti dileetii goonaree ofiin irratti bu'ee qashtii koo inni kun ofiin bu'u jira. Isa hidhu miti garuu bilbilli hin hidhama jechuudha. Jarri isa kanaan hidhachaa jiran isa kanaan hidhu na fakkaatee ture. Inni kun guyyaa 2-3 booddee ni bada jechuudha. Googilii keessaa miliqee bilbila irratti bu'aa jira. Inni kun ni sirraata jechuudha. Jara googilii sirreessa. Garuu bilbilli dhibbaan dhibbatti hidhamuu danda'a isa kana maleellee. Kan ijoollee Suudiiti kan hidhame koomentiin kun irra caalee ijoollee Suudii irra naaf barreeffame karaa yuutuubii siin jechuu barbaada. Akkasiidha yaaddeena hin dhiphatina inni kun hin bada. Karaa inni isinirra bu'ee jiru feesbuukii waatsaappii haa ta'uu miseenjirii achi waan ichitiin haasa'ina. Yaaddeena kana bitanii riba malee hin bulinaa maal fudhee sokka. Hordoftoota kiyyaa akkuma argitan gaariimatti dubbii kana dubbadhee shakkii tokko hin qabu karaa tiktookiitti waraabee namoonni beeknee cidhaa akkuma maqaa jechuudha. Warroonni bilbilli hidhaatee yookiin waan kana ofirraa qabu yoo yaaltan inni danda'a garuu warroonni hidhaa ta'ee shakkii qabu. Godaa isni viidiyoo waraabee fi akkasuma namoonni dhimma appilikeeshinii kanarratti yaadanii iccitii keenya baasa wanta namaan haasofne iimeelii keenya nu jalaa kan namni yaadate jiru irratti dubbannee isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana sheerii waliif barbaade deebiin viidiyoo isiniif dhaggeeffatan ifa appilikeeshiniin kun ofiin bada warroonni kun sinirra yeroo yaaddeena isiniin jechuu barbaada. Warri moo bilbilli kiyya jarri waan hojjetan arguu danda'u deebisee isiniin jechuu barbaada.